obboleettii kiyya kabajamtu, obboleessa kiyya kabajama. Beekamtiin ati faayidaa biyya keetii dabarsitee laattee, eenyummaa kan kee dabarsitee laattee, dantaa saba keetii dabarsitee laattee, safuu fi aadaa duudhaa qileetti gad darbitee fiddu sitti haafuu dhiisi. Boriitu dhalli kan kee waaniti amma gootu kanatti itti saalfachuuf teessi, itti qaanyii mataa gaditti cabuuf teessi. Dhalli kan kee bakka siin geessu hin beektu. Wanti tokkoon wanti ati amma har'a hojjettu kun ilmoon kan kee barattee bakka tokko osoo geesse waaniti har'a hojjettu kanaatu ilmoo keetiif gadi yaa'a. Hojii isaarraa ariisisa. Sirraa dhalachuu itti qaanyaa. Sirraa dhalachuu of jibba. Mormuun waan biraati. Yaada addaa qabaachuu waan biraati. Waanuma jiruudha. Garuu nuti akka Oromoottis ta'e akka biyyaatti faayidaa waloo akkamitti dhabna nuti? Maal ollaadhuma keenya amma atakaaroon wajjin seenanii jiran kanarraa waan barannu? Itoophiyaan faayidaa keenya tuqxee jedhanii waggoota meeqaaf wal lolanii wal fixaa kan turan kan addunyaan waraana isii achi dhaabdee amma qajaraan dhabuun beektani. Addunyaan waraana isii achi dhaabdee Itoophiyaa dabalatee hagarraatti illee jara lamman addaan eegaa jiru. Arra lakkii kun faayidaa waloo keenyaati jedhanii waliin dhaabbataa jiranii. Keessumaa maqaa Oromoo baadhattanii deeggaraa waraana bilisummaa Oromoo fakkaattanii. One clan. I'm saying there's 3 clans still in this Somaliland you say, and these 3 groups. There's only 2 groups that already left it. There's no, only don't one. Use Somaliland. Don't use Somaliland. Use What do I? Hargeisa. Hargeisa. One country. How are you? No. What's happened? What's happening? What's going on, guys? Are Because you okay? he Dhibba afuriif soddom barreeffattanii alaabaa bilisummaa Oromoo profaayil godhattanii dantaa biyya keessanii yeroo akka kanatti jara kanaa wajjin teessanii dantaa keessantu tuqame nuti isinii wajjin jirra gaafa jettanu an akkan isinitti saalfadhe kana ilmoon keessan immoo yoo osoo isin lubbuun jiru isin qaqqabde na amanaa isin ajjeefti yookiin of ajjeefti yookiin isinirraa dhalachuu itti jibbiti saalfatti jechuudha. Waan gootan keessatti of eeggannoo godha. Biyyan jiru kana keessatti paartiin siyaasaa hedduutu jira. Dhimma waloo jaraa irratti, dhimma ekonomii biyyaa irratti, dhimma faayidaa biyyaa irratti bakka tokko ta'aniitu waliin mari'atu. Faayidaan biyyaa faayidaa biyyaati. Dhimmi galaana amma waa'een galaana amma kuni mormii waa'ee mormiitii waa'ee paartii kana deeggaruutii waliin laallatu waa'ee abiyyii waliin laallatu argannuus dhabnuus akkuma nuu kaleessa jedhe dhimma walooti kun dhimmuma Itoophiyaa guutuuti faayidaa biyyaati malee kun faayidaa paartii takkaa miti jechuudha. Akkamitti nuti waan biyyaatii fi waan kan akkamitti adda wallaalla? Hin qabnu. Akka biyyaatti wanni waa waliin nu galchu wayii hin qabnu. Yeroo warri kaan obbaranii warri kaabaa obbaranii at least hanga tokkoyyuu lakki wanni kun waan keenya waliin waa walooti jedhanii haasa'aa jiran irratti አንድ እንኳን የነበረን የጋራ ናሽናል አይደንቲቲ እና ናሽናል ኢንተረስት ወይም ሼርድ ፐርፐስ ከነበረን ነገሮች ውስጥ አንዱ የወደብ ጉዳይ ነበር። በዚህ ጉዳይ ላይ ማንኛውም ኢትዮጵያዊና ኢትዮጵያን የሚወድ ሰው በዚህ ጉዳይ ላይ መስማማት ነው ያለበት። this is like እንትን ነው በቃ የማይነካ ነገር ነው። ይሄ ማለት በቃ የመጨረሻ የባንዳነት like this is a classic example of ባንዳነት በዚህ ጉዳይ ላይ መደራደር። በጣም የሚገርመን የትላንትና የሶማሌዎች ቤት ብዙ ሶማሌዎች የሚሳተፉበት ቤት ገብቼ ነበር። ስማቸውን አልጠቅስም። ከኛ ወገን ገብተው ኢቨንት እንትን ማስተማር ጀምረዋል። የሚገርም ስድብ ይሄ የተባለ ነው የሚጠራው። እውነቴን ነው የምልህ ይሄ ብረሰብ እንደዚህ ነው ብለው እዚህ ደረጃ ላይ ደርሷል እና በጣም ነው የሚያሳዝነው። የሮ ጀሪ ኦበረኒ ዋን ከነ ኬሳ ዮኪን ዱበቹ ራፍ ቁሰተኒ yoo dubbatan immoo bareechanii dubbataa jiranutti nuti maqaa Oromoo baadhannee maali diinummaan kanaa olii maali wanni kana hundaan isin ga'e kun beekumsaa
wanni isin godhaa jirtan sirriidha ittuma amantanii godhaa jirtanii